Dibaat keessatti hawaasa nagaaratti ajjechaa raawwachuun himame. Falmataa lammii dabalata qaba. Godina Matakkal aanaa Dibaat ganda Coqorsa jedhamee waamamu keessatti torban darbe keessa hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa qonnaan bultoota dhalootaan ganda Coqorsaa ta'an kanneen maqaan isaanii obbo Laanii Adimaasuu, obbo Israa'el Olaanii, obbo Dabalaa Mangistuu, obbo Bashaa Gudayyaa fi obbo Eeliyaas Abbabee jedhaman badii tokko malee rasaasatti roobsanii galaafachuu jiraattonni gandichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni gandichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf akka himanitti finxaaleeyyiin Amaaraa qonnaan bultoota hojii qonnaa irratti bobba'uun jiruu fi jireenya isaanii gaggeeffatan sababa Oromummaa isaaniif qofa yakkanii biyya abbaa isaanii irratti nyaatanii dhuganii erga irratti duroomanii boodan ajjeesanii daandii gubbaatti gatanii darbuu namoonni ijaan argan tokko tokko ifoomsaniiru. Hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa fudhatee akkuma Kaakilee fi Abaabilee isaanii sirna bututaa impaayera ammaa kana waliin wal ta'uun ilmaan Oromoo irratti dhiittaa mirga namoomaa madaala hin qabne raawwachaa jiraachuun isaanii kan beekamudha. Loltoonni Bilisiginnaa aanaa Bigii keessatti uummata saamuu ammeessan. Caalchiksaa sirnaa dabalata qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Bigii keessatti ergamtoonni Bilisiginnaa jiraattota saamuu ammeessanii jiraachuu maddeen ONM ifoomsan. Ganda Eegoo Girmoos jedhamu keessatti agayya 21 bara 2026 loltoonni Bilisiginnaa uummata walgahii baasuun erga doorsisa garaagaraa irratti raawwatanii booda deeggarsa milishaaf maallaqa kennaa jechuun tokkoon tokkoo jiraattota irraa qarshii 500 afaan qawween funaanaa turuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni gandichaa ONM ifoomsanitti loltoonni Bilisiginnaa aanaa irraa gara gandichaatti bobba'uun uummata qaala'insi jireenyaa waxalee ofiifuu waan harkaa gara afaanitti geessu dhabee rakkachaa jiru yeroo ulfaataa kana keessatti maqaa adda addaa tarreessuun nagahee seeraa tokko malee saamicha daangaa hin qabne raawwachaa jiraachuu himuun namoota maallaqa kaffalan of harkaa hin qabne ammoo isin ilaalcha waboo qabdu jechuun reebichaa fi doorsisa dabalatee hidhanii raarsaa jiraachuu jiraattonni itti dabaluun ifoomsanii jiru. Aanicha guutummaa keessatti kaabinoonnii fi loltoonni Bilisiginnaa waliin ta'uun maqaa garaagaraa da'oo taasifachuun akkasumas gibira da'oo godhachuun maallaqa humnaan olii uummata nagaa saamuun hiyyummaa fi gadadoof saaxiluuf xiyyeeffatanii hojjechaa jiraachuu taateewwan yeroo garaagaraatti raawwataman irraa hubachuun ni danda'ama. Kaabinoonni faashistii Bilisiginnaa aanaa Gidaamii keessatti namoota hojii dhuunfaa hojjechuuf eeyyama barbaadan dursa namoota waraanatti ergaman qabanii akka dhiyeessan dirqisiisaa jiraachuun ibsame. Gabaasa qindaa'eef Jaalirbuu dhugaa. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii magaalaa Gidaamii keessatti kaabinoonni Bilisiginnaa namoota hojii dhuunfaa hojjechuuf jecha eeyyama hojii baafachuuf gara waajjira daldalaa deeman dursa namoota dirree waraanaatti ergaman dhiyeessitan malee eeyyama isiniif hin baafnu jedhanii uguraa jiraachuu odeessi keessoo PP aanicharraa ONM qaqqabee addeesseera. Baatii agayyaa irraa jalqabee magaalicha guutummaa keessatti namoonni hojii carraa baasuu yookaan lootirii baajaajii hojii daldala dukkaanaa fi kanneen biroo hojjetan eeyyama seeraa baafachuun dura namni tokko dirqamaan nama 3 fi isaa ol dhiyeessan malee jedhanii dhorkataa jiru. Akka odeessi keessoo PP irraa ONM qaqqabee addeessutti haala lola kallattii maraan Bilisiginnaa mudatee jiruun keessoon PP raafama guddaa keessa seenuun qajeelfamni gubbaa gadi dhufee jiru hanqina humna waraanaa ta'uu himuun kanumaan wal qabatee dirqamni kaabinootaaf loltoota PP bifa danda'ame maraan dargaggoota leenjii waraanaatti erguu qofa ta'uun ifoomee jira. Ergamtoonni Bilisiginnaa aanaa Sirkaa fi magaalaa Naqamtee keessatti dargaggoota ukkaamsanii gara leenjii waraanaatti guuruu cimsanii itti fufan. Dhalaqaa Fanfayyeeraa dabalata qaba. Godina Arsii Bahaa aanaa Sirkaa fi Bahaa Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti ergamtoonni Bilisiginnaa dargaggoota ukkaamsuun gara mooraa leenjii waraanaatti guuruu ammeessanii jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Magaalaa Gobeessaa ganda duwwaa tokko keessa ergamtoonni baay'ina waraanaa akka tiksituu impaayeratti fudhatan agayya 21 2026 dargaggoota Ramadaan Jamaal, Muhammad Kamal, Fayyee Qaasimii fi kanneen biroo baay'inaan hedduu ta'an ukkaamsuun gara mooraa leenjii waraanaatti geessu jiraattonni magaalichaa ibsaniiru. Aanicha keessatti lukkeeleen sirnichaa qonnaan bultootaa fi dargaggoota fedhii isaanii malee ukkaamsuu hordofee baay'inaan moorichaa miliqanii badaa kan jiran yoo ta'u dargaggoonni 10 baduun dhaga'ameera. Bifuma wal fakkaatuun magaalaa Naqamtee keessatti agayya 21 2026
jaleewwan bilchiginnaa konkolaataa waraanaan magaalicha keessaa akka saree maraatu olii fi gadi fiiguun dargaggoota 100 lukkaamsuun galma keessatti walitti qabanii gara mooraa leenjii waraanaatti geessuuf kan iraarsaa jiran ta'uu fi kutaalee Oromiyaa cufa keessatti namoota osoo saalaa fi umuriin adda hin baasin dirqamaan gara mooraa leenjii waraanaatti jumlaan guuruun hammaatee jiraachuun barameera. Alshaaraan Siiriyaan tarree shorokkeessummaa Ameerikaa keessaa ba'uu ishee dhaadessuun Tiraampiin galateeffate. Kutuu gabaasa kanaaf Jaalbooree Addunyaa. Pireezidaantiin Siiriyaa Ahmad Alshaaraa Siiriyaan tarree shororkeessummaa mootummaa Ameerikaa keessaa ba'uu ishee galateeffachuun uummata Siiriyaan baga gammaddan jedhan. Tarkaanfii kanaanis pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi biyyoota Damaasqoo deeggaran galateeffatanii jiru. Alshaaraan wiixata kaleessaa akka jedhanitti uummanni Siiriyaa maqaan Siiriyaa tarree ispoonseroota mootummoota shororkeessummaa keessaa sirnaan haqamuu isaatiin baga gammaddan jedhan. Itti dabaluudhaanis pireezidaantiin Ameerikaa fi obbolaa fi michoota Siiriyaa akkasumas uummata Siiriyaa waliin dhaabbatan hunda nan galateeffadha jedhan. Ministeerri dhimma alaa Asaadi Al-Shaa'ibaaniinis murtee kana bu'aa jijjiirama uummanni Siiriyaa fide jechuun simatanii kun kutannoo mootummaa Siiriyaa aaraa nagaa fi nageenya idil addunyaatiif qabu kan calaqqisiisudha jedhan. Ministeerri dhimma alaa Asaadi Al-Shaa'ibaaniin waggoota 47 booda maqaan kun haqamuusaa eeruun uummanni Siiriyaa milkaa'ina seena qabeessa kanaan baga gammaddan jenna jedhan. Al-Shaa'ibaaniin tarreeffamni kun sirna duraanii bara 2024 aangoorraa ari'ame wajjin kan wal qabatu yoo ta'u filannoo uummata Siiriyaa gonkumaa hin turre Siiriyaa fi seenaa isheef kan malu hin turre jedheera. Qajeelfama pireezidaantii Ahmad Alshaaraa jalatti Siiriyaan adda baafamu idil addunyaa irraa aanuu fi haala iftoominaa fi wal kabajuu irratti hundaa'e guddisuuf tattaaffii taasiftu itti fufti jedhan Al-Shaa'ibaaniin itti dabaluudhaan. Woboon zoonii baha Oromiyaa aanaa Bookee keessatti loltoota PP danuu du'aa fi madoon adabuu beeksise. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Bookee Araddaa Haramuudaa iddoo addaa Cabbii jedhamtutti Gaddaa Agayya 22 mooraa loltoota faashistii bilisiginnaa irratti barii barraaqaan tarkaanfii laalessaa fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo cululuqaa gonfachuu beeksiseera. Tarkaanfii laalessaa waraana bilisiginnaa irratti fudhatame kanaan loltoonni 35 du'aan kan adabaman yommuu ta'u 20 ol ammoo madoo dandammii hin qabneen adabamaniiru. Odeessi bakkichaa argame akka ibsutti reeffi loltoota kanneenii baay'inaan 28 ta'e Hagayya 23 kaafamanii gara magaalaa godinichaa Cirootti yommuu geeffaman hoogganaan isaaniis loltoota kanneen du'an keessatti akka argamus addeeffameera. Gama meeshaatiin qawwee AKM 22, hidhannoo 25, rasaasa bireenii saanduqa tokkoo fi jorooroo bireenii abbaa 201 dugda sheerraa kun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasisee jira. Tarkaanfii akka bakakkaa jajjabeen abdii sabaa waboon fudhate kanaan mooricha keessaa guutummaan guutuutti kan qulqulleesse yoo ta'u yeroo ammaa loltoonni diinaa lola kanaan baaragan araddoota naannichaa hunda gadhiisanii ba'uus maddeen odeessichaa dabaluun ifoomsaniiru. Tarkaanfii abdiin saba cunqurfamaa waboon loltoota faashistii bilisiginnaa irratti fudhatu zooniilee waraanaa cufatti daran jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof.